Kabajamtootaa fi jaallattoota hundee miidiyaa akkam jirtu? Har'as odeeffannoo yeroo isaa eeggate haala biyya keessaa fi alaa irratti xiyyeeffate qabannee isin biraan geenyeerra. Dhimmoota hawaasa keenya quunnaman, dinagdee, siyaasaa fi hawaasummaa irratti odeeffannoo bal'aa fi sirrii ta'e isiniin ga'uuf qophiidhaan isin dura dhaabbannee jirra. Odeeffannoo har'aa keessaas hanqina boba'aa biyyattii keessatti mul'achaa jiru, mootummaan gara konkolaataa elektiriikii fi gaazii uumamaatti ce'uuf waamicha dhiyeessuu isaa irraa kaasnee ibsa gaddaa du'aan boqochuu qabsaa'aa Jaal Rufaa'el Tasammaa akkasumas rakkoo Oromiyaa fi furmaata isaa irratti yaada Jaal Hundee Daraaraa dabalataanis waliigaltee guddaa dinagdee Chaayinaa fi Itoophiyaa gidduutti taasifame isin biraan geenya. Odeeffannoo kana bal'inaan isin biraan ga'uuf nu waliin turaa jechaa oduun keenya kunooti. Odeeffannoo keenya ka jalqabaatiin hanqinni boba'aa cimaa mudachuu hordofee mootummaan gara konkolaataa elektiriikii fi gaazii uumamaatti hatattamaan akka ce'uuf waamicha dhiyeesse. Bitootessa 17 bara 2026 Ministeerri Geejjibaa fi Loojistiikii geejjibaawwan biyyattii gara konkolaataawwan gaazii uumamaa fi elektirikaan socho'anitti saffisaan akka jijjiiraman waamicha dhiyeesse. Waamichi kun dhiibbaa dhiyeessii boba'aa rakkoo ba'aa giddu galeessaa keessatti babal'achaa jiru irraa maddee akka ta'e ibsameera. Ibsa guyyaa kana baasee ministeerichi biyyattiin boba'aa alaa galchuu irratti hirkachuun itti fufiinsa kan hin danda'amne ta'uu ibsee imaammata konkolaataa elektiriikii gara hojiitti hiikuun saffisaan akka raawwatamu hubachiisee jira. Akkasumas fayyadama boba'aa hir'isuun dirqama ta'uu eerameera. Waamichi kun kan dabarfame erga muummeen ministeera Abiyyi Ahmad rakkoo dhiyeessii boba'aa irratti akeekkachiisa kennanii boodadha. Muummeen ministeeraa ibsa isaanii keessatti rakkoon ba'aa giddu galeessaa keessatti hammaachaa jiru dhiyeessii boba'aa addunyaa irratti dhiibbaa guddaa uumaa jira jedhan. Kanaafis boba'aa jiru itti gaafatamummaadhaan fayyadamuun barbaachisaa ta'uu hubachiisaniiru. Ministeerichi dabalataan konkolaataawwan mootummaa guutummaan guutuutti gara elektiriikiitti jijjiiruuf karoorri akka jiru beekseera. Geejjiba uummataas babal'isuun konkolaataa dhuunfaa hir'isuu akkasumas namoonni walitti fayyadamuun biskiliita fayyadamuu fi miilaan deemuun akka filannootti fudhataman waamicha dhiyeesseera. Konkolaataan dhuunfaa kanneen fayyadaman gara saayikilii yookiin miilaan bakka yaadan akka deemanis akeekkachiisa kana keessatti gadi fageenyaan hubachiisaniiru. Dabalataan konkolaatota amma adda hin baay'iniif eeyyamamuu akka qabus gabaasichi ibseera. Haalli kun yeroo hanqinni boba'aa magaalota hedduu keessatti mul'achaa jiru keessatti dhufe. Magaalota akka Finfinnee, Maqalee, Jimmaa fi Amboo, Baahirdaar keessatti dhiyeessiin boba'aa hanqachuun gabaafamaa ture. Konkolaachistoonni baay'een rakkoo kanaan rakkachaa jiraachuu isaanii ibsaniiru. Magaalaa Maqalee keessatti konkolaachisaan tokko akka jedhetti boba'aan qaala'uu irra darbee dhabamuuf deemaa jira jedhe. Jaarkaana liitira 20 birrii 8,000 bitna yeroo dheeraaf hiriira dhaabbannee jechuun yaada isaa ibseera. Konkolaachisaan biraa Jimmaa irraa ammoo guyyaa walakkaa boba'aa eeguun dabarsinaa jira. Hojii hojjechuuf rakkisaa ta'eera jechuun ibseera. Finfinneetti gatiin boba'aa waggoota muraasa keessatti ol ka'ee amma liitira tokko birrii 110 hanga 120 ga'u amma garuu argachuun rakkisaa ta'uu himameera. Biiroon geejjiba magaalaa Finfinnee daballii gatii boba'aa hordofee gatiin geejjibaa dabaluun isaanii yaadatamaa jedhe. Xiinxaltoonni akka ibsanitti rakkoon ba'aa giddu galeessaa keessatti uumame bu'uuraalee boba'aa miidhuunii fi sarara geejjibaa danquun dhiyeessii addunyaa irratti dhiibbaa uumaa jira jechuun ibse. Kunis gatii boba'aa akka Bireentii fi WTI ol kaasuun rakkoo dinagdee biyyattii irratti fiduu danda'a jechuun yaada isaanii qeeqaniiru. Ministeerri geejjibaa fi loojistiikii tarkaanfiiwwan fudhataman hojiirra oolchuun baasii sharafa alaa hir'isuun akkasumas faalama qilleensaa xiqqeessuun faayidaa guddaa qabaa jedheera. Rakkoon Oromiyaa mariin qofa furmaata argataa jechuun Jaal Hundee Daraaraa yaada isaanii ibsan. Miseensi gubii sabaa adda bilisummaa Oromoo Jaal Hundee Daraaraa akka jedhanitti walfalmiin karaa nagaa bakka hin jirretti nageenyi biyyattii dhugumaan argamuu hin danda'u jedhan. Akka ibsanitti jalqabuma irraa waraanni bilisummaa Oromoo nageenya uummataa dhabamuu irraa kan ka'u tarkaanfii hidhannoo fudhachuun dirqamee jiran. Jaal Hundeen itti dabaluun rakkoon amma jiru kan furamu yoo ta'e karaa marii fi qofa ta'uu ibsanii diinni mootummaa qofa osoo hin taane dhaabbilee siyaasaa fi hawaasa Oromoo irratti xiyyeeffatee akka jiru dubbataniiru. Akka isaan ibsanitti kaayyoon isaanii guddaan dachee Oromiyaa to'achuu ta'uu himanii
Kanaafis uummataa fi paartilee adda addaa irratti duulli waloo gaggeeffamaa jira jedhan. Kanaaf furmaanni ammayyuu jiru marii hunda hammate paartileen siyaasaa hunda hammachiise gaggeeffamuu qaba jechuun waamicha dhiyeessaniiru. Gama biraatiinis paartileen akka Adda Bilisummaa Oromoo fi KFO'n mootummaan naannoo Oromiyaa waliin marii gaggeessuuf yaalii taasisaa turan illee fedhiin mootummaa irraa akka hin mul'anne ibsaniiru. Dhuma irratti mootummaa irratti hubannoo akka uumamu gaafachuun rakkoo amma jiru karaa hidhannoo furuun akka hin danda'amne hubachuun murteessaa ta'uu Jaal Hundeen Daraaraa akeekkachiisaniiru. Mee viidiyoo isaanii waliin haa ilaallu. Waan inni kun dhabameef Addi Bilisummaa Oromoo akka waraanni Bilisummaa Oromoo ijaaramu taasifame. Warri waraana Bilisummaa Oromoo jalqaba bu'uureessan karaa nagaatiin mari'atanii karaa nagaatiin haasawanii falmiin karaa nagaa jiraatee Oromoon Oromiyaa irratti abbaa ta'uu ni danda'a. Oromoon akka sabaatti mirga qabaachuun ni danda'ama osoo ta'e waraanni Bilisummaa Oromoo ni ijaaramu ture. Dur isa kanarraa kaafamee Addi Bilisummaa Oromoo waraana Bilisummaa Oromoo qabatee gara lolaatti akka seenu taasifame jechuudha. Dargirraa kaasee egaa wayyaan illee dhuftee waliin chaartara jedhanii seenamee waan sila barbaadamu san dhabnaan Addi Bilisummaa Oromoo deebi'ee lammaffaaf gara bosonaatti deebi'ee jechuudha. Osoo haalli nageenyaa jiraate, osoo haalli waliin haasa'uu jiraate, osoo haalli wal dhaga'uu jiraate, Addi Bilisummaa Oromoo wanni inni bosona filatuuf, wanni inni yookaan qawwee filatee ajjeefamuu fi dhuka'uu rasaasaa araada qabaatee deemuun turre. Gaggeeffamu godhamee sabni kun gara baay'ina isaa kana gara humnaatti jijjiiratee ijaaramuun waan yeroon gaafattu ta'uu murteessaadha. Ilaalcha garaagaraa qabaachuu dandeette, yaada garaagaraa qabaachuu dandeette, garuu biyyaa fi saba tokkicha qabnu kan akkamitti balaa biraarraa baraarree diinota irraa tiksinee itti fufiinsaan biyyi kun akka jiraatu, itti fufiinsaan sabni kun akka jiraatu taasisuu keessatti waan boru seenaan nu gaafatu jala bahuu ka dandeenyu maali jedhee walga'iin garaagaraa gaggeeffamaa ture karaa abaa'otiin jaarsotii biyyaa, abbootii amantii garaagaraa, waldaa Maccaaf Tuulamaa, qeerroo fi qarree keessa haadholee siinqee dabalatee abaa'oon qaama kan hunda hirmaachisee warra mootummaatti illee akka dhaqanii wanni kun roga qabatee akka Oromootti waliin dhaabannee akka biyyaatti immoo nagaa waliin buusuu dandeenyu maal ta'uu qaba ka jedhu waan itti yeroon dabree miti ammallee har'allee fedhiin Adda Bilisummaa Oromoo kanaa jechuudha. Yoo Oromoon walii gale malee, yoo Oromoon taa'ee waliin haasa'e malee, biyyi kun gaaffiin Oromoo deebitu malee, biyyi kun dhugaan Oromoo argamtu malee nagaan hin argamu jedhee tamana Adda Bilisummaa Oromoo. Maaliif gaaffiin Adda Bilisummaa Oromoo addatti hin jiru. Adda Bilisummaa Oromoo gaaffii Oromoo keessaa dhalate. Adda Bilisummaa Oromoo fedhii Oromoo qabatee dhalate. Ibsa gaddaa du'aan boqochuu Jaal Rufaa'el Tasammaa Adda Bilisummaa Oromoo ibsa gaddaan ifoomse. Jaal Rufaa'el Tasammaa du'aan of gidduutti dhabuu keenyatti guddaa gadinaa jechuun Adda Bilisummaa Oromoo fuula feesbuuka isaaniin ifoomse. Jaal qabsaa cichoominaan qabsoo sabaa isaaf dhaabbatu akkasii haala amma keessatti du'uu fi du'aan of biraa dhabuun dhugumaan hedduu gaddisiisaadha jechuun ibse. Jaal Rufaa'el bara 1992 barumsa sadarkaa lammaffaa addaan kutee qabsoo bilisummaa Oromootti dabalame. Miseensa waraana bilisummaa Oromoo yookiin waboo ta'uun lixa Wallaggaa fi qeellan Wallaggaa keessatti naannolee adda addaa keessa socho'uun qabsoo hidhannoo irra hirmaachaa turuun isaanii yaadatama. Bara 1992 erga Addi Bilisummaa Oromoo chaartara keessaa ba'ee booda qeellan Wallaggaa fi lixa Wallaggaa keessatti diinaan barbaadamaa waan tureef gara Finfinneetti godaanee biyyuma isaa keessatti jireenya baqattummaa jiraataa ture. Haala kanaan osoo jiruu diinaan qabamee mana hidhaa Diipoo jedhamu magaalaa Adaamaatti hidhamee jireenya isaa hanga tokko hidhaa keessatti dabarse. Erga mana hidhaa irraa ba'ee biyya irraa baqatee biyyoota ollaa Jibuutii fi booda irratti Keeniyaatti darbee waggoota muraasa biyya sana keessa jiraataa ture. Mudde bara 2001 qubsamaaf gara Awustiriyaa dhufeen booda waggaa 25 Awustiriyaa keessa jiraate keessatti haga gaafa sababa dhukkuba isaa mudateen moomee laafetti hirmaannaa qabsoo saba isaatiif godhu addaan hin kutne. Jiruu isaa guutuu keessatti qabsoo bilisummaa Oromoof gumaachi ni taasise guddaa yoo ta'u of kenniinsa guddaadhaan hanga dhumaatti socho'aa tureera.
Jaal Rufaa'el Tasammaa dhibee isa qabatee irraa fayyuu dadhabee bitootessa 7 bara 2026 addunyaa kana irraa boqochuun isaa dhaga'ame. Awwaalchi isaas bitootessa 15 bara 2026 magaalaa Meelboorn, Awustiriyaa keessatti raawwatameera. Jaal Rufaa'el bara 2013 keessa Aadde Najaat Mohaammed waliin bultii kan ijaarrate yoo ta'u, gaala isaanii irraa ijoollee durbaa lakkuu Feenetii fi Feenaan bara 2016 argatan. Jaala jabaa akkasii of biraa dhabneef gadda keenya ibsachaa lubbuu isaa boqonnaa bara baraa haa argatu jenna. Maatii firootan jaallan qabsoo fi hiriyoota isaatiifis jajjabina hawwina. Qabsaa'aan ni kufa, qabsoon itti fufa jechuun addi bilisummaa Oromoo dhaame. Odeeffannoo keenya kan birootiin ammoo Chaayinaan waliigaltee doolaara biiliyoona 4.2 warshaa xaa'oo Aliko Daangoteef gaazii uumamaa Kaalub irraa gara warshaa xaa'oo Itoophiyaatti dhiyeessuuf waliigaltee taasifte. Bitootessa 17 bara 2026 kaampaaniin Chaayinaa Golden Concorde Group yookiin GCL jedhamu piroojeektii xaa'oo guddaa Aliko Daangotee Itoophiyaa keessatti ijaaramaa jiruuf gaazii uumamaa dhiyeessuuf waliigaltee waggaa 25 kan doolaara biiliyoona 4.2tti tilmaamamu taasisuu isaa Bilaambaarg gabaaseera. Waliigaltee kanaan GCL'n gaazii uumamaa Kaalub naannoo Ogaaden keessatti argamu irraa gara giddugala oomisha xaa'oo Gooddee naannoo Somaalee Itoophiyaa jirutti ujummoo kiiloomeetira 108 dheeratuun geejjibsiisuuf waliigaltee godheeraa jedhame. Hojiin kun haga bara 2029tti jalqabamuu akka danda'u eegama. Yeroo sana irraa kaasee waggaatti gaazii uumamaa meetir kiiyubii biiliyoona 1.33 dhiyeessuuf karoorfameera. Warshaan xaa'oo doolaara biiliyoona 2.5tti tilmaamamu kun waggaatti yuuriyaa hanga toonii miiliyoona 3 oomishuu danda'a jedhameetu eegama. Piroojeektichi kaampaanii Daangotee Industries Limited of Ethiopian Investment Holding waliin kan qoodamu yoo ta'u, dhibbantaa 60 kan Aliko Daangotee fi dhibbantaan 40 mootummaa Itoophiyaatiif qoodamaa jedhameetu eegama. Yeroo hojii jalqabu giddugalli kun Afrikaa Bahaa keessatti warshaa xaa'oo guddaa ta'uun fedhii biyya keessaa guutuu fi gabaa naannichaaf dhiyeessuun alatti baasii sharafaalaa xaa'oo alaa galchuuf ba'u ni hir'isa jedhameetu eegama. Akka ibsa Bilaambaarg wabeeffatetti gareen Daangotee michummaan kun baasii gaazii uumamaa irraa kaasee hanga oomisha xaa'ootti toora gatii bu'aa qabeessa ta'e uumuun wabii nyaataa Afrikaa cimsuuf akka kaayeffatedha jedheera. Waliigalteen kun carraaqqii Itoophiyaan investimentii guddaa anniisaa fi industirii irratti hawwachuuf taasiftu keessaa isa tokko yoo ta'u, sagantaan investimentii doolaara biiliyoona 30 yeroo eebbaa hidha haaromsa guddicha Abbayyaa beeksifame keessaa tokko ta'uu gabaasni kun ni eera. Miidiyaaleen Naayijeeriyaas waliigaltee kana michummaa industirii Chaayinaa fi Afrikaa cimsuu keessatti gahee guddaa qabu jedhaniiru. Piroojeektiin naannoo Somaalee keessatti bu'uuraalee misoomaa fi carraa hojii uumuun alatti Itoophiyaan industirii fi qonnaan of danda'uuf qabduuf gumaacha olaanaa qaba jedhameetu eegama. Egaan kabajamtootaa fi hordoftoota keenya odeeffannoo har'aaf qopheeffanne kanaa gammaa ture. Odeeffannoo biroon hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.